Tokko gisee isinitti dubbate arrabsuuni namni hundi nama ni arrabsaa barga caaluma giseetti akka gawwaa waan dandeenye humna hin qabne xiqqaanis guddaanis ka'ee gisee na arrabsu natti dubbatuma umma callise isinii garee anna waan takka giseen akka yaadu bakka natti dhaga'ama isinii garee miti wallaahi na sanumaa fi malee wanti naan ta'e hin jiru jechuudhaati faamilii. Kumatti nam tokko ni adda mingisuma akka yaaddu argitanii jirtan miidiyaa kana gubbas namni waan naan jenneen qabu takka nama bu'een beeku yoon jechuun uummata kiyya kanaaf bakka jechuun maal gootee namni jiru baay'eetu jiraatu danda'a garuu namni waa godheef hedduu jira asirra gabbee ragaan dubbatu illee ni danda'a jechuudha. Kayinaanii waan danda'us ifirraayis godheef nama sitti kadhadheef baay'eetu jira jechuudha tiktook kanarraa sinigalee. Namni dhugaa namaa yoo dho'isuma barbaade malee kanaafuu gis takka gisee immoo waan hunda laalee namaaf gisee taata namni isiniif hin taane immoo namarraa illee abdii murattan isin galeemi sanumaaf malee uumaan taananii jechuu barbaadeeti. Namarraa illee abdii qabaadhan beeku ansi jammarkan. Takka guys tap goda mang hisa tap goda berjara hadir sa jadi student kainat Assalamualaikum batoni libi yose nani maf arani mati akam naga fayya undinu naga maakii dhiyoo kana sodaa agarsiisu jirti makiinaa tana gurgureeti akka ati mootu si godhu jedhama. Makiinaa tana gurgureeti akka ati mootu si godhuuf barbaadan siin jedha. Makiinaa gurgurtiin ta'a? Bakka akkuma ati guyyaa san immoo atafne barbaada. Allah galatoomii dhugaa rabbii yaadu kee hunga. Daa wallahi maakin sodaanne agamma sodaataan jirtu isin. Maakin sodaatte? Oromoon hundi si jaalata bar. Dhugaa sodaatteerti laal dura dhalaqirra dhaabatin nagayi dhugaattiin tana erda jiruus. Dhiyoo tana dura jabduudha dura jabdamma dhiyoo tana sodaa agarsiifte. Sodaa sana ammoo akkami keessaa baasne jedha yaada malee hin sodaanne hin jedha namni ni sodaata anuu sodaata yoo namaa walitti dhufu. Inshallah nu sodaa keessaa ni baasna garuu ani maakin hin sodaadhe illee hin yaadu. Maaliif isii hin sodaanne barche namni yoo isin dhufee jiru sana qophii nama dhufu sana hin beektu kanaafuu sodaachuu qabdi akka mootutti bar sodaachuu qabdi. Maakii maal jettaa jedhe? Ufaan illee qabee jira. Maal jettu? Ani kinoo liibii jiraadhe. Ani waan jedheen sodaachuu qabdii aga mootutti siin jedhe ganaa lolaa walitti dhufu jirti akka sodaanne yoo jette jabaachuudha garuu hin sodaattu jettee murteessuu hin dandeettu jedha haaraan isaa. Yaa dhugaadha. Namni ni sodaata abbaan fedhee haga mootutti lola maal jedhan Oromoo waan jettee mammaattu lola bayan faarsanii gala faarsanii jiran. Sanaafuu yoo ati mo'amtee galtee qofa bakka hin sodaanne immooti jennee osoo dhaadanna malee faarsina malee lafatti immooti jenneeti qophii of kennuun hin barbaachisu. Inni sirrii Soo kanaaf murteessaa biyyaa liqii jettee. Ayya jettee kenneessa. Jedhe. Rakkoon qabu hangisi. Adde maakii yaadda gaamilkoomnee asirraa buuna nullee annama aree fi akkaawuntii kana guddisuuf deemaa jiru. Bakka hin jiru argaartaa miree nikkoo osoo walii haasaa goonu itti darbanii uummata kanneen xiqqoo waa jijjiirin yookaan asumarra xiqqoo nu tursiise jechuu barbaadeetti yoo danda'a. Fooloo siin godhaa jiran ammallee bara. Kanaa jedhaa bara uummanni orijinaalee qofatu si jala jira. Yaa fooloo sii tolchu jiran ammallee. Akkas bari
mana maakii yoo dhufani bari namni kabajama kan keeti bara osoo ati fooloon godhin bari ol oofaa jira bargara gubbaa. Maakii as bira fedhee qilleensa bareedaa tokko jira faamilii. Dubbadda adeeroo hin jallisin itti darbi waan Ayyee jechuudha. dubbatu. Yoo ani hojii wanti jechuu barbaadu baay'ee hin jiru waa'ee dhimma tapha isii kanaan ilaalchise. Dhugaadha namoonni waan jiru cinaa dhaabbachuun dirqama beekte.